ክብራን የአራራ ቲቪ ተመልካቾች ባላችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ይሄ መደበኛ የእሁድ ፕሮግራማችን ሲሆን አሁን የእግዚአብሔር ሰው በፈውስ የሚያገለግሉንበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። እነሆ በዚህ ትንቢታዊ አዋጅ ብዙዎች ባሉበት ሆኖ በእምነት በመተሳሰር ድንቅና ተአምራታቸውን ተቀብለው ምስክርነታቸውን እንዳጋሩን ሁሉ አሁን ተራው እናንተን ደርሷችሁ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ በፈውስ የተሞላውን ቃል በእናንተ ላይ ሊያውጁ ደቂቃዎች ቀርተውናል። እነሆ በዚህ ትንቢታዊ አዋጅ እናንተን በእምነት በመተሳሰር ድንቅና ተአምራታችሁን ተቀብላችሁ ምስክርነታችሁን እንድታጋሩን ስንጋብዛችሁ ላቅ ያለ ደስታ ይሰማናል። በአካል ቀርባችሁ ምስክርነታችሁን ልታጋሩን ለማይቻላችሁ ማህበራዊ ሚዲያዎቻችንን ዌብሳይታችንን www.araratv.tv በመጎብኘት እንድትጽፉልን የፌስቡክ ገጻችንን አራራ ቲቪ ወርልድ ዋይድን በመከታተል እንዲሁም አራራ ቲቪ ወርልድ ዋይድ ዩቲዩብ ገጻችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ምስክርነቶቻችሁን ለሺዎች እንድታጋሩ ደግመን እንጋብዛችሁ ላቅ ያለ ደስታ ይሰማናል። Dear viewers watching Arara TV from different corner of the earth through different media access, this is our Sunday service and now is the healing ministry time. And the prophet is going to declare the prophetic word, the word full of healing, delivery, and full of provision. If you have been suffering from pushing that mountain since long ago, now is a time to speak to the mountain. Enough is enough. As he is going to declare this prophetic word, remain tuned by faith and join to this prophetic declaration by faith and receive your miracle. Confirm your restoration and send us your testimonies and feedback. To send your testimonies and feedback, visit our website www.araratv.tv. Follow our Facebook channel Arara TV Worldwide and subscribe our YouTube channel Arara TV Worldwide. God bless you as you are doing this. daawwattoota hordoftoota Arara TV goleewwan addunyaa maraan hordofaa jirtan hundumaaf kun sagantaa keenya idilee amma yeroo fayyinaa arrageenya jirra. Maarree namni waaqayyoo raajii Masarat Taayee namoota dhibee garaa garaatiin rakkataa turanii gaara araaraa tulluu fayyisuu waaqayyoo dirree argama waaqayyoo jalatti sassaabamanii jiran irra sagalee labsii amantiin guutee baasan irra geenye jirra. Maarree akkuma kaleessa dheengadda hedduun sagalee labsii amantii kanatti amantiin hidhatanii dhuga baatii isaanii nuuf qoodanii turan. Amma darabeen kan keessanii baga gammaddan isinis haalaaf iddoo jirtan irratti utuu hin daangeffamin amantiin sagalee labsii amantii kanatti hidhachuudhaan dinqii keessan simattanii dhuga baatii keessan akka nuuf qooddan gamanumaan isin affeera. Qaamaan nu biratti argamtanii dhuga baatii keessan nuuf qooduuf yoo isin irraa fagaate toora miidiyaalee hawaasaa keenya marsariitii keenya www.araratv.tv daawwachuun nuuf kataba. Fuula Facebook keenya Arara TV Worldwide follow gochuun gammachuu keessaniin kumaaf kitila qaqqaba. Akkasumas toora YouTube keenya Arara TV Worldwide subscribe gochuun tamsaasa hojii dinqii waaqayyoo kana utubaan affeerraa keenya eebbifamaa hafaa. Isa kam dubadde isa kamin isa waa'ee gaarummaa kee narratama dhabe jecha kamin ibsu anu jaalala kee baay'ee daraarri kee. Isa kam dubadde isa kamin isa waa'ee gaarummaa kee narratama dhabe jecha kamin ibsu anu jaalala kee baay'ee daraarri 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 kee.
araarri kee na dhaabeera fuula kee araarri kee na godheera mucaa kee araarri kee na dhaabeera fuula kee araarri kee na godheera mucaa kee Karakiti gutura naganko badin ture sinam barbadame qoda kanko situn avrebame jalalike inni fanno gubba nayadada aniyero hunda anas jette fannoti olbate dute jirenya naflate fannorati tumurte dimako karakete gusura naganko badin ture sinam barbadame koda kanko situn avrebame jalalike inni fanno gubba nayadada aniyero hunda anaf jette fannoti olbate fidute jirenya naflate jalate nama injibitu namatti fayyadamte ngatu nibata madumati kanaaf lubbuun koo si jaallate jaallate nama injibitu namatti fayyadamte ngatu ni baata maadumati kanaaf lubbuun koo si jaallate 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 obsi namaa daangaa qaba yoomuu daangaa sararaan darbu amma du'aatti naaf obsite jaalalli kee dhumaan qabu obsi namaa daangaa qaba yoomuu daangaa sararaan darbu amma du'aatti naaf obsite jaalalli kee dhumaan qabu ati garuu yeroo hundumaa namaaf hoo'itaa humna lafee abdiin qallateef dukkana ibsita gaafa guyyaan gaddaa dheeratee nama boonsisu situ jira jireenya dhaa'ee namaaf mi'eessu sugan eebbisu ati garuu yeroo hundumaa namaaf hoo'itaa humna lafee abdiin qallateef dukkana ibsita gaafa guyyaan gaddaa dheeratee nama boonsisu situ jira jireenya dhaa'ee namaaf mi'eessu sugan eebbisu namni sitti amanatee qanceen isaa badeen baduumi Daani'eel yaasaa caalee hin dandeenye ayyaan hedduuni kan siif jedhee gatii baasu yoomuu gatii jabeessanii barri amaan hin sodaachisu ni sosobaamu haalanii tasan baduu ergaan sitti goree
Tasambadu milka inan hore Tasambadu abjode dugome Tasambadu ifome dugome Tasambadu udati sinchitu Tasambadu chabe simbututu Tasambadu ibaki nakase Tasambadu karahara base Tasambadu ergan siti gore Tasambadu milka inan hore Tasambadu abjode dugome Tasambadu ifome dugome Tasambadu udati sinchitu Tasambadu chabe simbututu Tasambadu ibaki nakase Tasambadu karahara base Simbokona tate nana barechita tirukona gute Jecha jalalati nakapane sita ofitina wamte Simbokona tate nana barechita tirukona gute Jecha jalalati nana jabe sita ofitina wamte Ay sako Ajelako lubuko du abarate garamiko ya arjako tolike narate dumate faisako ajelako lubuko du abarate garamiko ya arjako tolike narate dumate Jalala mati jalala jalala mati jalala jalala mati jalala makake hundana chala jalala mati jalala jalala mati jalala jalala mati jalala makake hundana chala Bolesso nagan sifatao. Amen. Malkeda. Bolessa kodani. Malte. Dhukkoo epilepsii qaba lafatti kufee cabeera kunsa. Cabee jira dhibba deeme mana obsala deemennaan waldaa araaraan naqamaleen naqoree nu didee achi baane dhufnee anaa beedon gororraati. Keep watching to the screen. This is a brother to this caregiver that is going to receive the ministry of the Holy Spirit, who has been suffering from epilepsy for a long time and failed because of that epilepsy and broken off his hand. You spirit of epilepsy, the spirit that has broken off, be healed. His hand, be healed. Rebuke you out. Fashi. Lift it up. Lift it up. All. Up. All. Up. All. Up. All. Up. All. Lift it up. Let us. Fold it straight. Fold it straight. Keep watching. Man of God is massaging him as he is led by the power of the Holy Spirit. Amen. Till for he shall be witness to the mending power of God with the hand of his prophet. And the prophet has declared his freedom. The mighty name of Jesus. Man is confessing. Be healed. Gamanera.
Take a look how he is celebrating. Obboleessi ko fayyeera. This is his Qabarraa brother fayyeera. celebrating. Man of God is also ministering to this sister that has been suffering. Rakkina maaliidha? Adaga. Makiina adagaa. Maal keessa? As fuuldura koo fi dugda koo karaa duubaa lama iddoo lamatti cabeera. Iddoo lamatti? Iddoo lamatti lakkoofsa 11 fi lakkoofsa 8 jedhan. Lafee lakkoofsa 8 fi 11. 11. Afura keessee sadii bakkeetti baase. From two of his backbone fracture. Dabal. Sadumaa. Because of the car accident she had. Be healed. Man of God is ministering here. Fashi. Keep Be watching. healed. Fashi. Tafawashi. Be healed. Tafawashi. What era lafee kee? I mend up these broken bones What era dhiiga walichaati? by the power in the blade of the Lamb, What era humna du'aa ka'u Yesuus? by the power in the resurrection of Jesus. Mighty name of Jesus Christ. Sebastian Agov Yesusin. Charge si godheera. I charge you Charge on. si godheera. Charge you on. Ka'e buleetti. Rise up, sister. Ka'in jedhe. You are Keep free. watching. Man of God has declared her freedom, and she is going to check out her restoration. And the man of God is removing this belt of hair as he is led by the power of the Holy Spirit, perfecting her healing through this Yazat. anointed touch of the Holy Charge Spirit, taateetta humna du'aa ka'u Yesuus. energizing her Charge. through this divine charging. You are